السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع ركفوني كي وجهنا مكة دبائين في النفقاتنا مكة أدامان في النفقاتنا مكة كي وجهنا مكة يا الله 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 أربعة بونية خمس بونية الله أكبر تكبير أستاذ كينيا ربي بقى سنجمع تجيسي baga gadda keessa rabbiin gammachuutti isinii jijjiire maashaallah alfa mabruuk isinii jenneerra waliin waraa bulaa waliin umrii dheeraa isinii hawwineerra. Ustaaza gaa dubbii miidiyaan taatu gara miidiyaatti asin baasinaa gaa uummanni asin baasinaa isinii jedha asin baasinaa allahu akbar booniyyeen har'a biqqette ay miskiina walla booniyyee waan dabarsine miti gaa nam tokko yoo jaallatanii addaan ba'anii waliin turanii ka'anii gaafanni dhugaa waan jiruma kuni gaafanni wayiin immoo fuudhee jedhan wayiin immoo innoo qaxaratee fa'aa jedhan garaan kiyu nama jetti baay'ee tokko dhugaa rabbi inama fuurtee laa ol nama fuurtee kaatee samaayitti ol baatee gad deebiti maaliif waan dura wajjiniin dabarsanidha waan beekamaadha kun booniyya nama jirtutti ustaaz wajjiniin waan gaarii dabarsitee turte maal godha reega booniyyeessumatu harka keetiin ofirraa buusee waan hundaayyuu bakka sii qaba jaalala guddaa sii qaba naan hin ta'u jettee huma obse gaa har'a garuu sitti dhaga'amuun dhiistu obsa rabbi si yaalaatu siifillee biddeena furdaa maaliif akka rabbi jedhe malee akka ofii murteeffanne toonuu taate maaf as jirra nuti har'a dhugaa rabbi dubbachuuf maaliif akka rabbi namaa murteessedha hundayyuu kan inni namaa kaa'edha han fudhatanii ani inni namaa kaa'edha karaa inni nama marreedha hundayyuu wallaahi hin jenne malee. Akkasii fillee biddeena guddaa jenna kaayaa ustaaza isiniif immoo waliin waraabulaa alfa mabruuk isiniin jenneerra maashaallah wallaahi nama tokko yoo addaan baane dhugaa rabbi gaafa fuudha isaa dhageessanii wayin immoo akkas waan tokko hin jira mitiire waanuma dabarsine dhugaa nama aarsuuniisu har'a booniyyeen nama saanittiitti saamunaa nan eegzee miskiina wallaa akkasuma taate maalagaa mutti isiniin kammalu nan dhiisa akkasuma taatetti har'a. Kiwwette sama ilitte deebiteetti maal godhira obsi situ didesi duras amma kunoo gadi fidanii kunoo maddii qaqqabanii sussuqqumanii yoo isaan as baasanii sitti agarsiisanii garaan kee viidiitti ilaaltaa ofiitti yaa rabbi yaa allah akkasii wallaahi isaanillee kunootiin himimmaan na buusiste miidiyaatti na baaste kunoo ilaalisiin jechuu isaaniiti har'a maddii sukkuum kunoo as baasanii allahu akbar akkasii wallaahi. Maashaallah dhugaa dubbachuu fi sumatu harkaan ofirraa fuudhee waan hunda gamal goonaga siifillee biddeena guddaa kan facaafatan haamatu jedhe Oromoon mammaas kamaaliif ilma namaaf waan hin taane hawwuun badaadha baga gammaddanii yaa ustaaza alfa mabruuk isiniin jenneerra.